Masriin jaarmiyaa mootummoota xalaa ergiteen Itoophiyaa akeekkachiiftee jirti. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi ministeerri raayyaa ittisa biyyaa duraanii Lammaa Magarsaa hidha haaromsaa guddicha xumuramuu isaatti gammaduu ibsani. Hidha guddaa laga Abbayyaa injifannoo waloo uummanni Itoophiyaa gamtaadhaan gonfatedha jedha xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammed. Egaa oduu wajjin hanga xumuraatti nu faana ta'a. Akkam jirtu hordoftoonni Eebbaa Broadcasting warri maatii keenyan ta'an ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa komentii jalatti yaadaaf qabdan nuuf share gochuudhaan hiriyoota keessan bukkee geessisa. Masriin xalaa jaarmiyaa mootummootaaf ergiteen Itoophiyaa akeekkachiifte. Eebba ijaarsa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa hordofuun Masriin jaarmiyaa mootummoota mana maree nageenyaa fi Itoophiyaa tarkaanfii hidha kana ijaaruuf fudhatte seera idil addunyaa sarbiteeti jechuun himate. Badir Abdillaati ministeerri ajaalaa Masrii Finfinneen hidha haaromsa guddicha kana ijaartee eebbisiisuun seeraan ala murtee ofii ishee qofa murteessitedha jedhani. Kanaafi waan akka seeraatti fudhatamu miti jechuun dubbatani. Kaariyoon dhimma kana akkasumaan ilaalti jaada jedhu dogongora jedhanii kan ibsan Abdillaatiin Naayil dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu Masriiti jechuun ibsani. Kanaafis Masriin Itoophiyaan waa'ee fayyadama bishaan kana irratti qofaa ishee akka murteessitu hin eeyyamnu jechuun dabalani. Kaayiroon ala seerri idil addunyaa jedhuu fi chaakterri jaarmiyaa mootummoota kooni mirga jiraachuu uummataa isaa kan mirkaneessu tarkaanfii kennuu ni fudhata jette. Waggoota 14 darban ijaarsisaa kan ture hidhaan haaromsaa guddichaa Itoophiyaa kaleessa fulbaana 9/2025 bakka geggeessitoonni mootummaa biyyootni Afrikaa bahaa fi aangoonni mootummaa Itoophiyaa argamanitti eebbifamee jira. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi ministeerri raayyaa ittisa biyyaa duraanii Dr. Lammaa Magarsaa hidha haaromsa guddichaa xumuramuu isaatti gammaduu ibsani. Dr. Lammaa Magarsaa ibsa OMN'if erganiin hirmaannaa fi carraaqii lammiileen Itoophiyaa hundaan hidha haaromsa guddichaa Itoophiyaa xumuramuu isaatti baga gammaddan baga gammanne jedhani. Kun hidha seenaa qabeessa Itoophiyaanonni hundi xiqqaa hanga guddaa hiyyeessarraa kaasee hanga dureeyyiitti hidha kana ijaaruu fi amma danda'e hunduu gumaachuun ashaaraa isaa itti kaa'atedha kan jedhan Dr. Lammaa Magarsaa. Mallattoo tokkummaa keenyaatti faayidaa kallattii hidha kanaa irraa argannu bira darbee wanta seena qabeessa ta'e lammiileen Itoophiyaa hundi tokko ta'anii waliin ta'uun waan hin danda'amu jedhamee yaadamu hojjechuuf kan danda'an ta'uu isaanii jedhaniiru. Kunis Itoophiyaanonni yeroo waliin hojjetanii seenaa hojjechuu akka danda'an kan agarsiisu akka ta'e himaniiru. Kanaaf Itoophiyaanonni hundi yeroo hunda tokkummaan isaanii bu'uura injifannoo isaanii akka ta'e hubachuun Itoophiyaa fooyyooftee egeree fi tokkummaa isaanii eeggachuu fi cimsuu qabu jedhanii hooggantoota fi ogeeyyii milkaa'ina hidhichaaf gumaacha taasisan galateeffataniiru. Eebba hidha haaromsa kana cinaatti lubbuu lammiilee keenya guyyaa guyyaan badaa jiru, dhiiga dhangala'aa jiruu fi haadha boo'aa jirtu walumaa galatti fi biyyattii fi dhaabbannee yaannee furmaata barbaaduuf waliin hojjechuu qabna jedhan Dr. Lammaa Magarsaa. Oduu xumuraatiin xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammed akkas jedhani. Hidha guddaa laga Abbayyaa injifannoo waloo uummanni Itoophiyaa gamtaadhaan gonfatedha. Bu'aa diinagdeerraa argamu qofa osoo hin ta'in mallattoo tokkummaa fi aadaa walitti dhufeenyaa ta'uu irratti gahee qabus olaanaadha. Injifannoon kun akka itti fufinsa qabaatuuf garuu seenessa isaa hawwii nama dhuunfaa, sabboonummaa, daangaa akkasumas wal qoqqoodinsa garee kamiinuu akka hin sakaalamne of eeggannoo gochuun murteessaadha. Hidha kun faayidaa diinagdee argamsiisuu danda'us ta'e bu'aan akka mallattoo tokkummaatti ibsuu danda'u akka dhugoomuuf Itoophiyaan waraana gamaa gamanaa biyyattii keessatti geggeeffamaa jirus dibbee waraanaa qaama kamiyyuu dhaabsisuu fi nageenya ishee mirkaneessuu danda'u qabdi. Amma lolli iddoo garaagaraatti geggeeffamuun dhaabbatinitti bu'aan hidha kanarraa argamu mirkanaa'uu hin danda'u. Waraanni lubbuu ilmaan namaa qofa osoo hin taane qabeenya biyyattis investimentii hidha san irratti of duraa hojjetamuuf jirus danqoo fi gaagama naannoottis fiduudhaan guddina waraanaa annisaa magariisaatti gufachiisuu akka danda'us irraanfachuun hin barbaachisu jedha. Uummanni Itoophiyaa baga gammaddan jechuudhaan dubbata xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammed. Hanga xumuraatti waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuquudhaan
Qophiilee keenya yeroo hundumaa akka daawwattan affeerraa keenyam komentii jalatti yaadaaf qeeqabdannuuf sheer gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisam.